Liqii waggaa afur keessa doolaara biiliyoona 28 ol liqii fudhate yoo Itoophiyaa liqii qabsiise malee namichi kun. Abbichu Itoophiyaa liqii qabsiifte doolaara biiliyoona 28 ol waggaa afur keessatti fudhatte amma liqii sana eessaa fuutee qabalta kaadiree fi kaabinee nyaachiftee ittiin ololsiiftee ittiin waamee qagootee waggaa afur keessatti amma liqii sana eessaa fidda addunyaan kan ijaarti. Itoophiyaa bakka tashituwal ummanni Itoophiyaa eessaa fuudhee qabala way ani haabatu. Liqiin Itoophiyaan mootummaa addunyaatii fi dhaabbilee liqii kennan irraa fudhatte yeroo jalqabaatiif kan doolaara biiliyoona takka caalee bara 1980 takkattiidha ture. Ammaan kana ammoo haalaan dabalaa jiraachuu maddeen garaagaraa dubbataatiin jiru. Ragaan baankii addunyaa akka agarsiisutti sirni dargii aangorraa yeroo kaafamu liqiin biyyattirra jiru doolaara biiliyoona 9 ture. Bara 2006 ammoo liqiin kun gadi bu'uudhaan doolaara biiliyoona 2.2 gaheetiin ture. Haa ta'u malee bara 2018 wayita ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangootti dhufan liqiin biyyattirra ture doolaara biiliyoona 28 gaheetiin jira jedha baankiin addunyaa. Ammaan kana ammoo liqiin biyyattirra jiru kan dhaabbilee biyya keessaatii fi alaatirraa liqeeffatame biiliyoona 56.6 gahuusaa gabaasni himuu ministeera maallaqa Itoophiyaatirraa bahaatiin jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa ammoo dabalaa dhufuu liqii kanaa hubachuudhaan baajata biyyattii kan bara dhufuu keessatti liqii kana deebisuudhaaf dursa akka kennuudhaaf deemu ibseetiin jira. Liqiin biyyattirra jiru walakkaa oomisha waliigala ishee ta'uu isaa hordofee liqii kana ilaalchisee dhaabbilee maallaqaa wajjin mariin gaggeeffamutti jira. Walgahicha kan hogganu liqeessitoota Itoophiyaa gurguddoo kan ta'an faayinaansii Chaayinaa fa'i. Dhaabbileen akka fandii maallaqa idil addunyaa IMF fi baankii addunyaa Chaayinaa fi biyyoonni liqii kennan kan biroos liqii Itoophiyaa, Chaadii fi Zaambiyaa irra jiruuf ilaalcha akka godhan gaafachaatiin jiru. Daarektari IMF Kiristaaliin Joorjiyoovaan biyyoota qormaanni isaan mudachaa jiruuf furmaata barbaaduun ni barbaachisa jechuudhaan Rooyitersitti himaniitiin jiru. Bara 2018 wayita ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii liqiin biyyoonnii fi dhaabbileen maallaqa idil addunyaa Itoophiyaa irraa qaban gara doolaara biiliyoona 28 kan gahu akka ta'e baankii addunyaa obeeffachuudhaan ogeessi diinagdee Dr. Ayyalee Galaan BBCtti himaniitiin turan. Akka ogeessi kun jedhanitti ergasii jijjiiramni siyaasaatii fi rifoormii godhame deeggaruudhaaf dhaabbileen idil addunyaatii fi biyyoonni dhuunfaan karaa arjoomaa fi liqiitiin doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu Itoophiyaadhaaf kennaniitiin jiru. Erga bara 2018tiin booda wanti badeem abdii guddaa turerraa kan ka'e mootummaanis hanga barbaade liqeeffadheen biyya ittiin guddisa jedhe. Warri biyya alaas Itoophiyaan karaa sirrii deemaatiin jirti jedhanii biliyoona danuu takkumatti gadi naqan jedhama. Sun homaarra garuu akka hin oolin dubbatama. Liqaa mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi dura ture liqeeffate osoo hin deebi'in erga muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad aangootti dhufaniis doolaara biliyoona 10 ol ta'uu ida'amuudhaan liqaa biyyattirra tuulamee turetti dabalameetiin jira jedhama. Liqii kafaluun isa kan duraa caala amma ammoo rakkisaa ta'ee dhufeetiin jira. Duruu wanni kun badaadha ture amma ammoo daranuu nutti hammaate. Ammaan kana ammoo liqaan Itoophiyaarra jiru biliyoona 38 gadi akka hin taane kaasu. Maa kayyibda biliyoona 50 wayii. Kana jechuun gaafa Abiyyi aangootti dhufe doolaara biliyoona 28 tuqaa wayiitu liqiin ture. Waggaa afur keessatti doolaara biliyoona 28 wayii fudhatee jechuunis walirra dabalamee doolaara biliyoona 56 irra ga'ee jira. Inni ammoo kayyoo doolaara biliyoona 38 gadi akka hin taane kaasuu jira. IMF liqii kana Itoophiyaadhaaf raggaasuu isaatiin dura bara 2019 keessa gabaasa baaseen akka jedhettiin biyyattiin liqaa deebisuudhaaf rakkoo keessa jirti jedheetiin ture. Akeekkachiifni kun kan bahe liqaan Itoophiyaarra jiru doolaara biliyoona 2 wayita hir'isettidha ture. Kun ammoo ergasii haalli jiru itti hammaachuu agarsiisa jechuudhaan Dr. Ayyaleen dubbatu. Baasii fi galii mootummaan miseensota mana maree bakka bu'oota ummataaf dhiyeenya kana ibsee ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad ji'oota 10 dabran kana keessa birrii biliyoona 330 sassaabuu fi baasiin biyyattii ammoo biliyoona 500 gahuudha himan. Baasii fi galii biyyaa gidduu qaawwi hanga kanaaf kan sababa ta'e liqii ta'uullee dubbataniitiin turan. Muummichi ministeeraa waggaa kana keessa liqii doolaara biliyoona 1.7 kaffaleetiin jiram. Kun ammoo gara birrii biliyoona 100 ta'a jechuudhaanis dubbataniitiin turan. Baajata bara dhufuu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 kan raggaasifame birrii biliyoona 786.6 keessaa harki caalu liqii deebisuu, deebisanii ijaaruu fi ijaarsa humna ittisa biyyaatiif akka oolu ibseetis ture.
Ogeessi diinagdee Abdul Mannaan Muhammad rakkoolee guddina Itoophiyaa boodatti harkisan keessaa ijoon ammoo liqii kana ta'uu dubbataniitiin turan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhimma baajataa kanarratti miseensota mana maree wajjin yeroo mari'atan yaadota dhiyaatan keessaa baajata akka malee qisaasuu fi dandeettiin galii walitti qabuu biyyattii laafuun akka iyyootti kaasaniitiin turan. Guddinni diinagdee Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010 hanga bara 2013 gidduutti galmeessite kan karoorfame gad 7 takka gad bu'eetiin ture. Liqii Itoophiyaa irra jiru kan kaffalu eenyudha gaafii jettuuf ammoo liqii Itoophiyaan fudhatte keessaa dhibbentaa 97 liqii yeroo dheeraa long term fi liqii uummataa yookaan publicly guaranteed akka ta'e Dr. Ayyaleen dubbatu. Liqiin yeroo dheeraa kan agarsiisu kafaltiin isaa waggoota 30 hanga 50 keessatti kan raawwatamu ta'uu isaati. Kana jechuun liqii kana deebisuun yaaddoo mootummaa liqicha fudhatee hin ta'u. Publicly guaranteed kan jedhamu ammoo yeroo liqaan kun itti kaffalamu gahutti deebisuudhaaf gaafatama kan qabu ummata Itoophiyaa sanuummoo dhaloota amma jiru hin ta'u jechuudha jedhu. Dhaabbileen idil addunyaa Itoophiyaadhaaf liqeessan kan akka baankii addunyaa IMF wayita liqii kennan yeroo jedhame keessatti maallaqicha yoo deebisuu baatan wanta akka wabitti qabatan fudhatu. Ogeessi diinagdee Dr. Ayyaleen Itoophiyaan maal qabsiiftee liqeeffachaa akka jirtu ifatti wanti beekamu hin jiru jedhu. Biyyoonni kan biraatilleen akkasuma maal akka qabsiisanii liqii fudhatan ifa wanti isaan godhan hin jiru. Wanti kun kan ifa ta'u kan liqeessee fi liqeeffate gidduu rakkoon dhalatee wal himachuudhaaf yoo gara seeraa imalan qofaadha jedha. Mootummaa yeroo liqeeffatu qabeenyuma harka isaa jiru qabsiisee liqeeffata. Garuu maali inni kan jedhu iccitiidha jedha. Yeroo baay'eellee kan beekamu wal dhabanii gara seeraa yoo wal geessanidha jedha. Akka fakkeenyatti mootummaan keenyaa liqii Chaayinaa irraa fudhatee ture irratti yeroo wal dhaban Chaayinaan buufata doonii Mombaasaa fudhachuudhaaf yeroo jettu wabiin liqaa fudhateef qabame buufaticha ta'uun beekame jechuudhaan fakkeenya kaasaniitiin jiru. Zaambiyaanis akkasuma humna ifaa ishee qabsiifteetiin turte kan liqee fudhatte. Liqiin sun kaffalamuu dinnaan Chaayinaan kan kooti jechuudhaan qabatteetiin turte. Liqii Itoophiyaan fudhatte wajjin wal qabatee hanga ammaa wal dhibdee waan hin dhagahamneef abdii qabame irratti maal akka ta'eef ragaan akka hin jirre dubbatu. Waggoota muraasa darban Itoophiyaan liqaa dhaabbilee idil addunyaa Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa biroo irraa qaban itti deebisan ilaalchisee fooyya'insi akka jiraatu irra deddeebiidhaan gaafachaatiin jirti. Tibba kanallee dhimmicha kana irratti mariin godhamaatiin ture. Liqii deebisuu irratti gaafii lo'aan restructuring dhiyaate irratti kan gaafanneen Dr. Ayyalaan baajata bara kana mootummaan qabate keessatti kan sadarkaa jalqabarra jiru liqii kaffaluudha jechuudhaanis dubbatu. Waraanni kaaba Itoophiyaa jalqabu dura liqaa deebisuu irratti ilaalcha akka godhamuuf gaafataa kan ture. Itoophiyaan waraana keessa dhaabbilee liqeessan waliin hariiroon qabdu laafuudhaan amma ammoo liqaa akka deebistu dhiibbaa keessa ishee galcheetiin jira jedhu. Baajata mootummaan bara baraan qabatu keessatti liqaa kaffaluun sadarkaa jalqabarra yoo ta'u argee hin beeku kan jedhan ogeessi kunis dhiibbaa jiru agarsiise jechuudhaan dubbatu. Gaafiin ammaan kana Itoophiyaan dhiyeessite lo'aan restructuring jechuudhaan salphatti yeroo ibsamu yeroon itti deebisu naa tursim humna koon olim naa fooyyessi jechuudhaan gaafachaa jiraachuu isaaniiti. Kana jechuunis Dr. Ayyaleen gaafiin kun bifa adda addaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u liqiin kun humna kootiin ol natti ta'ee ittiin jiranirraa haqe yoo kaahu naaf dhiisi dhala liqii kana naaf xiqqeessi yoo kaahu yeroon itti deebisu naaf dheeressi kan jedhan ta'uudha himan. Liqeeffatanii deebisuu dhabuun sadarkaa idil addunyaatti akka kan jedhan ogeessi kun dubbiin gaggeeffamu ammoo liqeessitoota amansiisanii tarree biyyoota blocklistii keessa jiran akka hin galle yaalii godhamu jechuudhaanis ibsu. Yeroo baay'eedhaaf dhaabbileen maallaqaaf fi biyyoonni liqeessan Itoophiyaa irraa liqii haqaniitiin jiran kan jedhe ogeessi kun yeroo baay'ee marii lo'aan restructuring keessatti kan milkaa'u yeroo itti deebisan dheeressuu qofaadha jedhan. Ammas wanti ta'uuf jiru yeroo itti dabaluuf yookaan yeroo dheeressuuf kana qofaadha. Kun gama Itoophiyaan akka oduu gaariitti yeroo dubbatamu ammoo dhagahaattiin jira. Kun garuu balaa guddaa qabas jechuudhaan ogeessi kun dubbatu. Haala yerootiif ta'ee hafuura baafachuudhaaf yoo kan isaan mirqaansu ta'e malee dhalli yeroo barri isaa dabalaa deemuun daran dabalaa yookaan guddachaa akka deemus ogeessi kun dubbachuudhaan wanti kun wanta irraa gammadanii miti jechuudhaanis dubbatu. Yeroon dheerachuu isaa warri mootummaa akka mo'annaa guddaatti dubbatu. Garuu biyya hiyyoomsaati deema. Short term gain long pain jechuudhaan ogeessi kun gaafii fi deebii BBC Afaan Oromoo waliin godheef
deebii yeroo kan nu dhageessu. Haa ta'u ammoo mootummaan kun waan injifannootti fakkaata. Liqeen jaan jussitee daaraa keessa isaan boqochiisaatee jirti. Eebanne abbichuu maal qabsiiftee liqii dilisan fudhatte garuu. Ala! Awwa wallaahi abbichuun bara waggaa 4 keessatti barboo abbichuun goota doolaara biiliyoona 28 ol liqii fudhatee bara abbichuu jechuudha. Maallaqni kun tokko hin jiru yoo nammaan tana. Dachiin citteenii jirti yaa jara keen. Abbichuu wayni abbichuu. Ay abbichuu. Chuu jeebar namichi. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qophiin irraaf qabannee dhufne kan dhimma diinagdee yookaan liqii addunyaa Itoophiyaa irra jiru kanumaan goolabnaam waan waliin turtaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaam waliif daddabarsuus hin dagatinaam.